Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu wasallaa jiru jalatti argamtan nagaa kuba kartatis nagaa qabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanii isiniin jedhaa har'aska waa'ee gaafii keessanii magaalaa Adaamatitti maaltu jira warri jettanii toona gaafattaniif har'a gaafii keessan qabadhee isiniif dhufeetoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaayinaa ayyaantu wasallatti faarawaa taatan garaatan immoo sabskraayibii godhummaatii keenya taasisaniin jechuun jaaladha. Egaa ka haanichuu illee na bira teessee jirti. Inni maal inni warri na gaafattan jirtanii deebisiiti immoo gaafiin obboleessi yookaan obboleettiin tokko naa barreesse ni jira. Isa sanillee irra waan irraa dubbadhutu iyyuu jira jechuudha. Obsaan viidiyoo kana haga dhumaa dhageessanii warroonni mana bitattanii qabdanillee uffoo jettanii gaafii keessan isiniif deebi'a. Warroonni immoo ganaa bitattanii jaarrachuu eddanillee of eeggannoo akkamii akka godhuu qabdan asirratti gadi fageenya nan isiniif dubbadha isiniin jechuun jaaladha. Obsaan viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha. Waan isin fayyadudha. Ilmi namaa manni bu'uura ilma namaatidha lafa kanatti. Simbirroonuu afaan ishiitiin citaa walitti funaantee mukarratti mana ijaarrattee jireenya ishii jiraatte jechuudha. Ilma namaa dhiisitti. Ilmi namaa immoo bakkuma kamuyyuu jiraate mana isa barbaachisa. Manaan boodadha wanta hundaayyuu kan yaaduu danda'u jechuudha. Kanaafuyyuu xaaranii ka'anii yoommoyyuu ijaarratanii uffoo bakka jedhanitti immoo wanti hin taane namarra ga'u caalaa kan nama dhukkubsu jiru. Nama dhukkubuurra illee ka'ee abdii nama kutachiisee lafa kan haga jibbamutti nama geechisuuf jiraate taanaan manaadha yeroo kana keessatti. Akkuma kaa beekamu mee mana dhuguma Adaamaa keessatti diigamaa jira jedhameetidha jechuudha kan na gaafatame. Eeyyeni naannoon illee naannoo kara gooroo jedhamudha akkamiin akka diigame egaa ka isa sanii warra kaawwanii dhiifnee jirra. Ani garuu wanta qabatamaa ta'e isiniif waan isin fayyadu of eeggannoos waan godhuu qabdanidha jechuudha kan isinitti himuu barbaadu. Eeyyeni naannoo sanirratti namni akkuma ka asirratti ilaalaa jirtanii maalidha namni haga goojjoo beetii ijaarratu dirasii ga'ee namoonni baay'een ijaarratee jireenya ofii jiraachaadha. Namni ani beeku osoo hin ta'e firri kiyya hiriyaa isaa kan ta'e achitti kan mana ijaarratee hojjetaadha. Mana sirriitti ijaarratee mana bareedaa ta'e ijaarratee osoo itti jiraachaa jiru karra qofa irraa baafatee deebi'eetu iyyuu jira jechuudha. Egaa akka kanarratti yeroo baay'ee of eeggannoo godhuu wanni qabnu jiraate taanaan yeroo kana mana callisnee caraqaa bituu gubbaarratti jechuudha. Caraqaan kun maalinni hoggaa jettan ta'ee yeroo baay'ee namni maal lamaan jedhaa gaafa wanta namni tokko of eeggannoo godhu jiraate taanaan ayyir kaartaa keessa jira siin jedha. Ayyir kaartaa keessa jiraachuu isaa ati qarshii kee baasiti maandisii fidiiti maandisii ilaalchisi. Kanarratti of eeggannoo guddaa godha. Dhugaan isiniin jedha kanarratti maandisii fiddee gaafa ilaalchiste maandisiin qarshii isaa barbaada malee dhufee si ilaala gaafa si ilaalee lakkii karaatu tuqaa lakkii immoo caraqaadha ayyir kaartaa keessa hin jiru adda baafatta jechuudha. Keessattuu warroonni warra dallaalan deemtanii tokkootaa bitattan. Lama immoo amma yeroo kana keessa naannoo Adaamaa zuura Adaamatitti qotee bulaanii sirriitti mana akka barbaadetti ijaarratee kaareedhaanii miti inni bal'isee oddoo isaa dhakaadhaan ijaaree dhakaarratti immoo bulukeettiidhaan ijaaree feerroo itti galchee haxirii guddaa ijaaree mana goojjoo beetii elli beetii wanta adda addaa haanna yaadan deemtee jirti. Dhugaa ani jechuun ishiitu iyyuu yaada koo keessaa na baasaa jira kanaafidha. Aannan siraasan taa'e kan wajjin hojjenna jettee jirta. Kanaafuyyuu ijaarrata jechuudha. Maal abdate wantan of abdate. Qotee bulaa namni tokko eenyumti tokko citaa irraa kaasuu hin danda'u. Kanaaf kan waan of abdateef akkasitti ijaareetti jiraata kan tuqus hin jiru magaalaan jijjiiramuu baatee mana isaa ijaarratee jiraachaa jira. Zuuraa isaa wargitan. Ani bakka baay'ee keessattuyyuu naannoo booleedhuma Jawwaar Addabaabaayii jedhamutu iyyuu jira. Isa yoo akkana dabartan manneen akkuma jiru manneen qotee bulaati si ajaa'ibsiisa. Haxiriin isaa qofti kan darbarriin isaatti gale manni achi keessatti ijaarame dhugaan isiniin jedha. Maal hojjetee qotee bulaan kun ijaaree agarsiin jechisiisu jechuudha. Lafa irra gahame wanni kennamee fi gatiin kennameetiif lafa hafeet irratti immoo akkamitti akka ijaarreetu jiraatu jechuudha. Lafti kun kaartaa pilaaniitti ba'e ittiin ba'an. Maaliif waan ofiitidha. Eenyumtuu irraa achi soqqi kan jedhu waan hin jirreef jechuudha. Egaa akka isa jalatti bookeen harba jalaan bishaan dhugdii jedhama. Amma naannoo akkasitti haga inni tokko kan kaaree 400-500 irraa fagoo jiru kanarratti hin tuqamu jechuudha.
namoonni baay'een naannoo sanitti qoc godhanii ijaarratanii homtuu osoo hin tuqin jiraatan baay'eetu jira jechuudha. Maaliif qotee bulaa achi dhufee achi keessa seenamee kee qofti kaaree 200 si jala diigamee kan isaa san dhiifameetu hin deemu. Kanarratti kana lamaan irratti xiyyeeffannoo godhaasin jechuun barbaada. Yookaan qarshii keessan baasatti maandisii ilaalchisa. Yookaan immoo bakka qotee bulaan mana isaa ijaarratee jirutti siqaa bitadhaatii qotee bulaa jalatti ijaarradhaa. Achiin booda naannoo sirriitti ho'ee jira, ni daldalattu, ni jiraattu. Akkuma nama kamitu gaafa immoo shanshanaan isaanii dhufe atis achuma shanshanaa san argatta jechuudha. Haala kanaan amma yeroo kana keessa qotee bulaan mana ofiitti bishaan galfatee jira. Maabiraatii dhufee galchaniifi jiru. Maabiraatii qodaarii karra ofii fuulduraa qaba. Bishaan oddoo ofii keessaa qaba. Mana ofii seeraan ijaarratee jira. Itti fayyadamaa jira. Lafa isaatii haga fe'ee irratti ijaaree haga fe'ee haxireetu jechuudha. Isa jalatti gaafa bitattan ni jiraattan homaan taatan. Kanarratti sirriitti of eeggannoo godhadha. Keessattuu isa dhalataa bootaa saniit irratti gaafii obboleessi koo jedheef deebiin ijoollee biyya Arabaa garaa nama nyaatanii bootaa diigamaa jira waan ta'eef akka bitatan hin jajjabeessinaa jedheetu jira. Eeyyen anuu garaa nama nyaattuu keessaa shamara biyya Arabaa keessaa ishee takkaadha. Dafqa akkatti dhangalaasee kan fide amma immoo lafa qotee bulaa jalatti lafa qotee bulaa ta'e bitadhee irratti ijaarradhee kanan jiraachaa jiru jechuudha. Jaluman jiraachaa jira homaa hin taane akkuma namni kamuyyuu jiraatutti jechuudha. Maaliif zuura kiyya kan jiru warruma abbaa qabiyyee lafaatidha. Guutumaan guututti jechuudha. Isaan jalattidha ganananii jiru. Achi darbee dhufee kaaree 200 narraa diigee abbaa itti galchuun beekamu eenyumtuu kanarrattis waan of shakku tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kanas hin jechuu barbaada obboleessi kiyya kan naan jette gubbaarratti maaliif Ruumaanii amma naannoo kana bishaan maabiraatii wanta hundaa qotaarii naannoo ofiitti mana ofiitti laxafatanii jiru. Bishaan illee galfatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Mana akka feetti irratti ijaarratee jiraachaa jira. Lafa isaa qabiyyee abbaa lafa sanii jiraataa achii dhalataa achiittidha. Kan tuqu hin jiru gaafa sirraa illee karuma baasee fi sirreessa malee as ka'ii achi ka'ii jedhee qotee bulaa tokko karatti oofu hin qabu jechuudha. Kanarratti xiyyeeffannoo sirriitti godhaa of eeggannoo sirriitti godhaa saniin jechuun jaaladha. Deebisee tommooyyuu sirriitti warroonni caraqaa keessa jirtan of eeggannoo godhaa yeroo baay'een isinitti himee jira. Amma manni kun kan diigame goojjoo beetii fa'aa mana akkamitti ijaarrame sirriitti ijaarrameedha. Yeroo darbe viidiyoo irratti dubbadhee tan ture mana yoo seera qabaachuu baate guddaa irratti hin ijaarina of eeggannoo godhaa saniin jechaatiin ture jechuudha dubbachaa tan ture kanumatu ta'e. Kanaafuu warri bittanii jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa warri ganaa bittan immoo eessattan bita jedha adda baafadhaa beeka. Kanuma ta'aa jiru suuraa naannoo Finfinneetti tanaan dura ta'aa turetu iyyuu ammas ta'aa jira. Kanaafuu sirriitti xiyyeeffannoo ofirratti godhaa saniin jechuun barbaada. Waanuma argitan inni sirraafamina, waanuma argitan inni sodaan isitti namina, waanuma argitan innis immoo of hin gatina. Kana sadeenidha kan ilma namaa miidhuun isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo isinitti hin dheeressu bakka jirtanitti nagaa naataa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Haani jedhuma irratti nagaa jedhiimmee ka dafi viidiyoon akka hin dheeradha. Ashama harka kana jirtu daawwattoota ayyaantu asallaa nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo biraatiin walitti isinii deebi'aa. Bye bye. Bye bye. Bye.